Joobirarraa haa barannu. Har'a waa'ee Joobiraa amaloota isaa torba isinitti himuu barbaada. Joobirri waa baay'ee nu barsiisa. Wangeela keenya keessa iddoo baay'ee jira. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 ilaaltan warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii hin haareffama. Akka Joobiraa baaleedhaan ol ka'u. Hin fiigu garuu hin dadhaban. Hin deemu garuu muduu kan jedha. Akka Joobiraa jedha warra Waaqayyoon eeggataniin. Akka Joobiraa nuun jedha Waaqayyo kiristaanotaan. Joobirri waa baay'ee nu barsiisa. Maanni amaloonni Joobiraa nuti irraa barannu? Tokkoffaan Joobirri ol ka'ee barriisaadha. Allaattii kamiyyuu caalaa ol fagaatee kan barrisu Joobira. Allaattii kamiyyuu caalaa ol samii keessa kan fagaatee deemu Joobira. Gaafa bokkaan roobu simbirroon allaattonni warri kaan walitti galtee mukatti galtee jettee iddootti baqattu gaafa dhabdu Joobirri jedha. Bokkaa gararraatti ol ka'ee barriisaadha. Bokkaa gararraatti darbeetu achii gadi ilaalee warra bokkaa keessatti boossu sana ilaalee itti kolfanna. Kiristaanni haala ilaalee hin bo'u. Waan dhufee darbu ilaalee hin bo'u. Rakkina gararraatti ol ka'a malee. Bubbee gararraa, bokkaa gararraatti ol ka'ee kolfaman. Amantiin kee ol siif haa ka'u maqaa Yesuusiin. Bofatu jedhanii. Bofatu xiyyaara keessa gale. Kobiraan baay'ee hamaadha bofa keessaa. Biyya keenya hin jiru. Summii jabaa qaba. Xiyyaara keessa seenennaan imaltoonni cannaqaman wayyoo bofi seenee nu fixa, nu nyaata jedhan. Innaa keessumeessituun dhadheetu kaapiteeniidhaan. Bofti xiyyaara seeneera. Imaltoonni dhiphachaa jiru maal goonaa jette. Qooyii falli jiraa jedhe. Balaliisaan xiyyaara. Falli jiraa jedhe. Ol ka'iinsa keenya daballa. Isa boodannuu akka ta'u ta'a jedhe. Ol ka'iinsi kee dabaleeti. Isa booda ol ka'iinsi xiyyaaraa gaafa shuf jedhee asii ol ka'u haqi ilaalame ammannaan bofti du'eera. Sababiin isaa bofti biyyoorraa fagaattee jiraachuu hin dandeessu. Ol ka'uu hin dandeessu waan ta'eef. Ol ka'iinsa kee dabaltaa inni si ari'atu dadhabeessi biraa hafa. Ol ka'iinsa kee dabaltaa inni si nyaachuuf si gaadu dadhabeessi biraa hafa. Ganama kana Joobirarraa ol ka'iinsa, ol ka'uu qabna isa jedhu baranna jechuudha. Joobirri ol ka'ee samii keessa barrisaa. Fakkeenya boqonnaa 1:17 warra baalleedhaan ka'an qabuudhaaf edda isaan arganii kiyyoo diriirsuun gatiin qabu jedha. Seexanni namni abbaan fedhe lafarra kiyyoo si diriirsita. Ati ol kaatee jennaan garuu irra dabarta. Si qabuu hin danda'an. Nama ol ka'e qabuun hin danda'amu. Ol ka'i ganama kana maqaa Yesuusii. Ol ka'i maqaa gooftaa Yesuusii. Lammaffaan Joobirri ijji isaa fagoo arga'edha. As dhaabatee Joobirri bakka ammatti jirtu dhaabatee kiiloomeetirii 5 irratti akka nama barruusaa keessaa waa arguutti barruusaa keessa baatee jirutti waa arga'edha. Kiiloomeetirii 5 irratti. Qaroo fagoo qaba Joobirri. Kiristaanni qaroo fagoo qabaachuu qaba. Akka booyyee of jalan ilaaliin fagoo ilaali malee. Handaaqqoon nama dhibdi. Barii baati. Ganama barii isa baatu. Hamma galgalaatti. Manuma biratu naannoftu. Kosii maratu naannoftu aduun dhiya. Aduun dhiyee boodadha kan isheen ol jettu. Guyyaa guutuu gadi jechaa oolti. Joobirri sasii ka'u utaalee kattaa keessa fiigee dhaqee iddoo barbaade oola. Waan barbaade jira dhaabatee galaana keessatti qurxummii argeechi. Shuf jedhee dhufe keessa galee luqqisee ba'aa keessa. Han barbaade qabatee nyaata. Sadaffaan Joobirri du'a nyaatu. Not eat dead. Joobiraaf leenca wanti wal fakkeessu lamaanuu du'a nyaatan. Joobirri mootii allaattotaa jedhame waamama. Kan mootii qilleensarraa. Leenci mootii bineensotaa deemama. Mootii bosonaatiin nama. Mootii bineensa hundumaatti leenci. Leencaaf Joobira kan wal fakkeessu lamaan isaanii du'aan nyaatan. Not eat dead. Yesus leenca Yihuudaatii jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5. Leenca gosa Yihuudaa. Kiristaanni
Joobira akka Joobiraa nuun jedheera. Kiristoos kiristaana. Lamaan isaaniiyyuu mootiidha. Mootii Yesuus mootota nu godheera waan ta'eef. Du'aan nyaatin. Du'aan nyaatin. Leenci Yihuudaa. Leenca du'aan nyaatu. Joobirri du'aan nyaatu. Kiristaanni cubbuun tuqu du'aan tuqu. Kiristoos qulqulluudha. Kanaaf lamaan isaanii leencaaf Joobirri du'aan nyaatanii. Fayyaa nyaatanii fayyaa jiraatu abbe. Qaamni kee fayyaa, dhagni kee fayyaa, hafuurri kee fayyaa, tajaajilli kee fayyaa akka ta'uufi fayyaa malee du'aan nyaatin ga'a. Si haa gargaaru. Sadaffaa. Afraffaa Joobirri bubbee cimaa jaallatadha. Love strong storm. Bubbee cimaa jaallata. Bubbeen gaafa bubbisaa dhufu keessa kutee darban qaxxaamuree shuuf jedhee bubbeen sodaatu. Bubbee keessatti humna isaa ilaala waan ta'eef. Bubbee keessatti humna isaa madaala. Dadhabeera moon, dulloomeera moon, ammayyuu humna qaboo kan inni ittiin jedhu of madaalu bubbee keessa kutuudhaanidha. Yaa kiristaanaa qorumsan sodaate. Qorumsan sodaatin. Qorumsa keessattidha. Kan warqeen bareedu. Abidda keessattidha kan warqeen bareedu. Ati warqee waaqaati. Qorumsan sodaatin keessa darbina malee. Bukkee dabartu hin jenne Yesuus keessa darbaa jedhe malee. Keessa dabarta rakkina keessa. Qorumsa keessa dabarta. Bubbeen sodaatin, qorumsan sodaatin, rakkinan sodaatin. Achi keessatti ilaalama amantiin kee. Achi keessatti ilaalama ciminni kee. Gaafa guyyaa galataa hundumatu faarfata. Gaafa gaddaati rakkinni. Gaafa dhukkubaati rakkinni. Gaafa rakkannuudha malee kiristaanummaan kan beekamu waldaatti miti. Rakkina keetti beekama. Kolleejjiin Waaqayyoo rakkina. Kolleejjiin Waaqayyoo itti nama ilaalu rakkina. Karaa sitti cufee, dhukkuba sitti fidee, rakkina sitti fidee, lola sitti kaasee si ilaala Waaqayyo. Joobirri bubbeen sodaatu ati sin sodaatin. Yesuus si faana jira. Shanaffaa eenyutti of hin amanu? Test before trust. Eenyutti of hin amanu Joobira? Eenyu duukaan hiriiru? Joobira akka isaatii faana malee hin deemu. Warra kaan faana hin deemu ishee jedhe. Hin amanu. Hin amanu. Hin amanin eenyutti of hin amanin? Hin amanin ofitti. Namatti of hin amanin. Inni sin jaalladha jedhu si cabsa. Siifan du'a kan jedhu soba. Eenyutti of hin amanin? Barichi rakkisaadha. Joobirri eenyutti of hin amanu? Qorontoos dura boqonnaa 15:33 hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaedha. Hiriyaa kee sirreeffadhu. Hiriyaa kee sirreeffadhu gurba. Hiriyaa kee sirreeffadhu yantalo. Amala keessa gaarii mancaasu si jalaa. Joobirri eenyutti of hin amanu? Jaaffaa hanqaaquu isaatiif of eeggata Joobirri. Guchiin jedha Iyyoob boqonnaa 39. Guchiin hanqaaquu isheetti garaa jabaatteedha. Buuftee ishee sokkitiidha. Ostriichi ishee jennu jechuudha sagoon. Hanqaaquu isheetiif dhimma hin qabduudha. Gattee sokkiti. Ashawaa marattiif xoobu gootee buuse sokkiti. Ayyaana keetiif of eeggadhu. Bakkuma argatetti hin buusin. Joobirri yeroo hanqaaquu killee gaafa buusu kattaatti galee carqii fidee isa booda haafa fidee baalleessaa fidee dhumarratti qoraattiitti marsee achi keessatti killee buusa. Baay'ee of eeggata Joobirri hanqaaquu isaatiif. Kiristaana of eeggadhu ayyaana keetiif. Of eeggadhu dibata keetiif. Of eeggadhu. Dibanni diina malee firan qabu. Ayyaanni diina malee firan qabu of eeggadhu. Inni dhumaa Joobirri of aareessa. Umuriin Joobiraa waggaa 70. Waggaa 40 gaafa ga'u hin dullooma. Barrisuu dadhaba. Fiiguu dadhaba. Akka duraa dadhaba. Yeroo kana kattaatti galee guyyoota 150 achi keessa taa'ee of aareessa. Baalleensaa utuu dhiiguu, qeensisaa utuu dhiiguu of aareessa. Of aaressuu barbaaddaa kattaatti gali. Of aaressuu barbaaddaa golatti galii kadhadhu. Of aaressuu barbaaddaa wangeela dubbisi. Taa'anii of aaressuun hin jiru. Zayita sirratti dhangalaasanii of aaressuun hin jiru. Cheerchiitti deemanii of aaressuun hin jiru. Kattaatti galaniitu golatti galanii of aaressu. Kadhannaadhaan of aaressu. Sagalee Waaqayyootiin of aaressu. Hin gowwomin. Of aaressuun kan danda'amu sagalee Waaqayyootiin kadhannaadhaan soomaaf sagadaan mishigii galanii of aaressu. Joobirri dhukkubbii fudhatee of aaressa. Dhukkubbii fudhadhu of aaressi. Beelayii of aaressi. Dheebodhu of aaressi. Nama keessaa qofaatti of baasiitii of aaressi. Waaqayyo gooftaan si haa gargaaru. Joobirarraa kana baranna. Ameen.